Here we go. Meha egal. Meha egal. Good. Break the ice. Break the ice. Break the ice. Break the ice. Jechuun afaan Ingiliffaatiin maal jechuu akka ta'e like phrasal verb idiomatic expressionotadha kan nuyi har'aa waliin ilaallu. So break the ice yoo jedhe namni tokko afaan Ingiliffaatiin break the ice yoo jedhe or yoo nuyi jenne afaan Oromiffaatiin maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee idiomatic expressionota bifa garaa garaatiin ni fayyadamna. So isaanillee beekuun spoken English keenya baay'inaan ni guddisu waan ta'eef so improve nu godhu waa ta'e akkasuma kanallee ni bareechu waan ta'eedhaaf isa kanallee beekuun gaariidha. So break the ice jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Good. Yaada dhaggeeffataa tokko hawwachuutiin miitingii haa ta'u, barsiisuu haa ta'u, barachuu haa ta'u, maal haa ta'u jalqabu jechuudha. Miitingii ta'ee keessatti yookiis bakka audience wayii jirutti osoo inni fedha si dhaggeeffachuu yookiis fedha yaada kee fudhachuun jalqabiitiin eegaluun waa tokko faayidaan qabu waan ta'eef jalqaba waan garaa garaa gooneeti audiencein keenya akka gara keenya dhaggeeffatu taasifna. Kana jechuun break the ice jechuudha. Break the ice. Good. Fakkeenyaaf yaada dhaggeeffattoota ishee hawwachuutiif isheen seenaa qoosaa isaanitti himte. Qoosaa gabaabaa yookiis qoosaa ta'e wahii akka attentionii audience ishee gara sanaa hirmaattonni sun gara ishee akka ta'aniidhaaf seenaa yookiis qoosaa gabaabaa tokko isaanitti himte jechuu yoo barbaanne idiomatic expression amma jenne kana fayyadamuutiin maal jechuu dandeenya? To break the ice at the meeting, she told fun story. To break the ice at the meeting, she told funny story. To break the ice at the meeting, she told funny story. She told funny story. For what? To break the ice. To break the ice. Hawwachuudhaaf yaada attentionii dhaggeeffattoota ishee ofitti qabuudhaaf kana goote jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuun ni danda'amaa jechuudha. Kana jechuun ni danda'amaa jechuudha. Interesting. Interesting. Haala ulfaataa inni kabiraan kan nu ilaallu haala ulfaataa tokko ciminaan qabu or otuma challenge taanu jajjabaannee waan sana challenge sana face gochuu jechuudha. So kunis afaan Ingiliffaatiin idiomatic expression kana fayyadamuu dandeenya. Maal jechuudha? Bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet jechuun haala ulfaataa tokko ciminaan qabu just challenge ni mudate tokko harka laachuu fi dhiisnee abdii kutachuu yookiis immoo duubatti jechuu dhiisnee jabaannee qabu jechuudha. Bite the bullet. Bite the bullet jechuun akka kana jechuudha. Fakkeenyaaf ani gara mana dentist yookiis mana ilkaanii itti yaalaman deemuu hin barbaanne. Gara doktora sanaa deemuu hin barbaanne. Akkasumatti jabaadhima. Akkasumatti sana booda treat of godhee fayyuun barbaada jechuu barbaanne asumattan kuba kana face godhee mo'achuu qaba overcome gochuun qaba malee hin deemu jechuu barbaanne maal jechuu dandeenya afaan Ingiliffaatiin? I do not want to go to the dentist, but I have to bite the bullet. I did not want to go to the dentist, but I have to bite the bullet. I have to bite the bullet. Ani sana challenge gochuun barbaada malee gara sana deemu hin fedhu asumattan of yaaluu of treat gochuu barbaada jechaa jirra jechuudha. Inni kabiraan hit the nail on the head. Kun immoo maalinni sababa waan tokko sirriitti exactly waa tokko ibsuu jechuudha. Baay'ee accurate kan ta'e dhugaa kan ta'e ibsu. Kun immoo maalinni yeroo baay'ee fakkeenyaaf
wanti ta'e wayii yoo kufee yookiis waan ta'e otoo hin ta'iin yoo hafee so wanti kun akkas akka ta'u kan taasise kanadha jennee namni yeroo kamiyyuu ni tilmaama sirrii ta'e wanna sirrii ta'e kenne yoo ta'e ati dhuguma jette kanatu akkasidha dhuguma kee jette waan ati jette sirriidha jechuudhaaf jechoota garaagaraa ni fayyadamna. So idiomatic expression kana fayyadamne hit the nail on the head ka jedhu kana fayyadamne maal jechuu dandeenya sababa sana sirriitti ibsite dhuguma akka kanadha jechaa jirraa jechuudha. Fakkeenyaaf sababa waan tokko sirriitti ibsite fakkeenyaaf exactly you hit the nail on the head. Exactly you hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Dhugumadha sirriidha ati waan sana sirriitti ibsite jechaa jirraa jechuudha. Akkuma ati jette sanadha. Akkuma ati jette sanadha. Fakkeenyaaf qormaata hin dabarre isheen jedhee nam tokko she failed to pass the exam or she failed the exam jedhee nam tokko nutti hime inni immoo akkanadha mana barumsaan deemtu or she did not attend the school or she hadn't studied hard or waan tokko yoo nuun jedhe sana booddee okay sanadha ta'uu isaa beekna yoo ta'e exactly you hit the nail on the head. Exactly you hit the nail on the head jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Akka tasaa otootti yaadamiin icciitii ta'e wahii namni yoo dubbate yookiis yoo baase immoo idiomatii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni immoo akkamii? Lower the car out of the bar. Lower the car out of the bar. Let the cat out of the bar. Let the cat out of the bar jechuun immoo let the car out of the bar jechuun immoo akka tasaa otootti yaadiin icciitii wayii baasuu yookiis dubbachuu jechuudha. Akka tasaa otoo itti hin yaadiin akka tasaa dhoksaa ta'e wayii icciitii ta'e wayii yoo baase yookiis immoo baase yoo ta'e bifa kanaatiin idiomatic expression kana fayyadamnee dubbachuu ni dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Let the car out of the bar. Let the cat out of the bar jechuu dandeenya jechuudha. Burn the midnight oil. Galgala barfatanii hojjechuu fakkeenyaaf hojii tokko nuu kennamee assignmentii haa ta'u research haa ta'u garagaraa haa ta'u soo dalagaa sana hin xumurre yoo ta'e barfadheen hojjedha galgala dafee rafuu jechuu yoo barbaan galgala barfadheen rafaa dafee rafuu jechuu barbaan burn the midnight oil. Burn the midnight oil ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil jechuu ni dandeenya jechuudha. So just I have to burn the midnight oil in order to accomplish the task or in order to finalize the task. Just I have to burn the midnight oil. Hojii sana xumuruudhaaf dalagaa sana xumuruudhaaf galgala barfadhee rafuun qaba barfadhee hojjechuun qaba jechuudha yoo ta'e burn the midnight oil ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Great. See you again. Thank you.